yoo haala adda addaatiin namni dhiite wal bira dhufee jedhe waan gaariitu dhufa jechuudhaan yaadota adda addaa finne akkasuma obboleewwan keenya hedduu itti mannee jirra warroonni hafanis bakka jiranitti galatoomaa jechuun hin barbaanna sagantaa kana masgidatti nama hundattuu himannee turre jechaadha. Warroonni dhuftan ammoo galatoomaa isin jedheera warroonni hafanis kan ammaan boodatti sagantaa biroo irratti ni dhufan jenneeti jaanna sa'aatii keessan aarsaa gootanii asirratti dhuftanii wajjin hirmaatan ulfaadhaa isin jenna waa'ee maddoolaa xiqqoosi yaada isin kennuu barbaada. Egaa kun beekamu maddoolaabuu kan jalqaba irratti bara 2015 Voice of Baalee yookaan immoo sagalee Baalee jechuudhaan gara peejiitiin sagantaa jalqabne sanirraa ka'uudhaan sochiin qeerroo Baalee ni uumame akkuma OMN gaafa Oromoo TV irraa jalqabee addatti bahe sochii qeerroo Baalee hadhan tana hojii gaarii dalagaa jiru Soofumar Relief Development Organization handhuura ta'eetiin maddoolaabuu yeroo jalqabaaf sagalee Baalee jedhee jalqabe yeroo sanitti maqaa kanaan moggaafamu malee lola Harargee bahaa aanaa miidhaa naannootti geggeeffame sagantaan lammiin jedhamu bara 2017 gaafa Oromiyaan ciniinsuu keessa gal garee san keessatti Voice of Baaleen yookaan immoo sagaleen Baalee ijoollee Harargee ijoollee jaarraa abbaa gadaa wajjin waan gaarii dalagee hawaasa keenya gargaaree turre jechaadha. Qarshii miliyoona 4 biyya Kuweetitti gurgurame san keessatti qooda fudhachuudhaan akkasuma Oromoota Walloo Harargee bahaa jiddu galeessa Oromiyaa irratti sagantaa irratti waan gaarii dalagaa turre jechaadha. As deemna kan immootu gaafa hawaasni keenya beelee rakkoo gurguddaan isa qunname keessaayyuu bara 2022 keessa jechaan ijoolleen Baalee bifa keessa lafti isaa jalaa gurguramee jiddu galeessa Oromiyaa irraa gara dachiisii koomandoo uummata keenya Baaleetti godaananii turan jechaadha. Oromoonni jiddu galeessaas gaafsan akkas jedhanii faarsan sii bahee biyyaa sii bahee yoo hadhaan garbuu sii ta'e yoo jaldees ollaa sii ta'e jechuudhaan garasitti deeman jechaadha. Hawaasni keenyas sii koomandoo keessaa yoo Oromoonni sii koomandoo quubsama sadii qabanii quubsamni isaan sadii qaban Diidaa Gadaa fi Baalee jechaadha. Hawaasni kun hawaasa duudhaa waliin qabu jechaadha. Yoo kana jedhu maddoolaa kan Baalee yookaan immoo kan Arsii jechuu kiyyaa miti. Oromoon gaafa siyaasaan cabe gaafa sirni gadaa kun cabe jaarraa 16ffaa keessa gara godina Baalee deemuudhaan waggaa 8 gadaa isaa sirna gadaa irra deebi'ee itichatee murtiilee gurguddoo murteeffatee haga lola morma argamaatti deemee qabsoo geggeessaa ture madda walaabuu qooda guddaa qaba jechaadha. Hadhan tana immoo keessaa yoo komiin hawaasni keenya qabu dheerina kanatti waa'ee lafa madda walaabuu fuudhanii quubsama biraa jalatti mataa sii koomandoo walumaa galatti jecha komiin kun komii hawaasii koomandooti kallattii adda addaatiin geggeeffamaa jira jecha fuudhanii Boorana jala galchanii yoo kana jennu Boorana saba Oromootii miti jechuu miti aadaa mataa isaa qaba duudhaa mataa isaa qaba Oromummaa walitti qabna maddi walaabuu lafa seenaa sii koomandooti Arsii walumaa galatti jecha ilmaan sii koomandoo siikoo fi mandooyee jira ilmaan kun lafa tana walitti qaban waan taate lafti tuni fuudhamtee quubsama biraa jala galuun aanyiidha. Fakkeenyaaf jiddu galeessarraa lafa kan shaggar jettee bu'uureffamtu tana osoo fuudhanii maqaa maddoolaabu kan itti baasan taate Oromoon tuulamaa jaalata hin jaallatu. Oromoon afran qalloos osoo har'a fuudhanii afran qalloo tana fuudhanii Sumaalee kennanii hin jaalatu maaliif seenaa qabsoo isaanii wajjin wal fakkaata jechaadha. Waktu maddoolaa buhatan tan hawaasni keenya komiin inni geggeessaaru akka ammaatti manguddoonni kennallee yaaliin godhaa jiran yaalii gara araaraati. Hojii fi booran ayyaasanii uummata keenya Baalee amma walitti waan hin danda'amne waan taateef hawaasni keenya kallattii kamiinuu akkuma gaafa Finfinnee keenya jennu akkuma gaafa masqalaanii wareegamuu guddaa kallee ijoolleen keenya bahaaraan nyaatamte jiddu galeessa Oromiyaas waan kan irra deebi'anii ilaaluu qaban kan jedhu ilmaan Oromootii dabarsaa maaliif Guntum Harargee keessatti akkuma argamu quubsama afran qallooti nuuf ammoo madda walaabuu lafaaf lafee kennaa gootota akka Waaqoo guutuu Haaji Adam gootota akka Waaqoo guutuu Haaji Adam Jiroo gootota akkasiitu lafa san keessa jira waan taateef hawaasni keenya misooma barbaada eeyyenni barbaada misooma inni barbaadu san
godina kibba baa Oromiyaa gannoo manaa jedhamu jiru waan danda'amuuf hawaasa keenya akkasumas sababootanii gaariidhaan galatoo waan sagantaa kursanii Oromiyaa biyya ambaatii qabnu madda olaanuu baala irraa baasuun sikkoo mandoo irraa baasuun hawaasa sikkoo mandoo maqaa sikkoo mandoo mufachiisa jiraatu guddaa mootummaadhaanis kallattiidhaan iddoon kun kallattiidhaan hawaasa Oromoo waan ta'uuf akkasumaan gammachuu wajjin dabarfataa jiran jechaadha ulfaatanii akkasuma abbaa keenya ishee aliin nu bira jiranii akkasuma akka maatiitti immoo keessaa nu bira dhaabbachuudhaan tiishartiilee oomishame yookaan immoo piriinti godhan ilmaanis uwwisanii ofiis uwwisanii jabaadhaan jechaa turan abbaan kaalitis as jiranii abbaan kaalit akkuma beektanii kan itti dhalatan godina baalee addaa warra abbaa jamaa jedhamuudhaan beekamu haalimman gurguddoo kan keessatti burqan asuma odaa nageellatti kan argamanidha. Ulfaadhaa wayyuma isinii jedhu Umar Alfaaruq akkuma beekamu biyya Jarmanii irrattis kan sagantaa kanarratti kallattii adda addaatiin na jabeessaa ture 2018 gaafa eebba kitaaba isaa irratti madda olaanuu hundeessa dalaguudhaan sagantaa ajaa'ibsiisaa keessaayyuu badhaasa inni fudhate irrattis hirmaachuudhaan sagantaa waan guddaa dalagaa ture asumaan Umar Alfaaruq obboleessa kiyya biyya adda addaa jiran sagantaa adda addaa wal beeknu ulfaadhu jechuun hin barbaada kallattiidhaan kimootiin isin deebisaa kimoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan istiidiyoo Janama itu karena durat itu bocor lendan dong sudah. Aku macam apa? Mata saya ini nasi tergantung karena tiga sumber ada. Jangan baginya rala bukan bocor di gazali karena wan ini dapat soal juga wan ini nanti undai kisatu jualan balik. Namni kun hakan uraka jadi ini ada jabesa dia asalkan ada jabesa. Jawab jiran ni ada apa ini kamu hamilnya makin mungkin supaya mana lupa curi mesti. Jawab tu fagate mulata akan waktu orang makan anak kopi hari ini kes saya tinggal kena kes saja. Namni berada di sini lagi nurul fata. Namni dalaga orang kena buat yang berada di boleh arget ini jera kamalnya jawab. Ia kes boleh namni gunakan nirafu. Kesemua tiba di sini. Tahu merasa kira kira mereka jawab kan mati tefufi. Wani martu jom ni challenge kalti, wia to ko himil ko ita win tata irani, kalau tu orang fat dagang wia ni. Mari sagantaa gara goolabuu deemu duratti walaloo obboleessa keenya Kaamiluu dhiyeessa. Isaan salatti mootuu kallattiidhaan isheen umuura irratti du'aa nu gatanii gara sagantaa salaataatti deemuuf deemaa jirra. Shee Aliinis harka baasaa irratti fakkaatee yaada yoo qabaatan itti waa dabalanii walaloonis jirti. Walaloon boodatti immoo sagantaa goolabnee gara salaataa deema. Haasaalee sagantaan qabu yaada barbaachisaa ta'e afaan kan qalamu jiran bira waan biraa osoo hin ta'iin obboleeyyan ta'inna warra rabbiin fideetiin ooyidhaa tokkotti bakkee takkatti waliin nu qabee afaan takka lama galatoonfachuun barbaada. Rabbiin isaanii galatoonfatuu keessattuu imaamu waqatii fi masjid Keeptaawun imaama keenya Sheekh Muhammad Abdul Aziz barakaa harka isaanii haa godhu. Guutuu ramadaanaa dhaabbatanii Qur'aanaan tilaawaa dhaabbatanii nu salaachisaa turanii guyyaa dalagaa dhuunfaa isaanii ta'e kana ammoo tuumaatii fi ittiin tajaajilatanii dhaabbatanii halkan ammoo mootuu maawwachuu ammoo dhaabbatanii tilaawaa akka ajaa'ibaa tilaawaa Qur'aanaa akka inni min sabi samaawaati bu'e itti qoqqefatanii jibmaa tokko malee biyyaa tokko malee rabbi irraa herreegatanii nu dhaabatanii nutilleen irraa jaalanne rabbiin illee isaan irraa haa jaalatu dalagaa isaanii dalagaa rabbi jaalate haa godhu. Imaama eegala ammoo imaama guddaa ka addunyaan dhageeffatu tilaawaa isaaniillee dhaabata isaaniillee ifaajee isaanii guutuu ka rabbiin galatoonfatu ka muuminni galatoonfatu urjii dachii tanarraa rabbi isaan haa godhu baay'ee galatoonfannee hayiti isaanii ammoo dachaan lola jirti namni dhufee kana ammoo qiimaa walii hin beeku nama fagootti beeka kanaafuu afaan takka lama isaan galatoonfachuuf ta'e akkuma kana jedhan sun ammootu sheekamaanii karaa tiraanspoortii mataa lama kafalanii halkan guutuu deemanii dhufanii nu wajjin dhaabataa godhanii deebi'anii karaa dheeraa kophaa ofii deemanii nu wajjin dhaabataa godhanii dhaabata isaanii san dhaabata rabbiin galatoonfate rabbi haa godhu
إفاجة إساني سنموت ربي رك الموت ربي حافظه وإن كان الموت يو أرجع إجنا ما رأيت وأن كان اللي أقرره كوني ركع حتى الدنيا تكتب وما كانت في اللي ركع إفاجة إساني إفاجة ربي جارة حافظه لا بد إساني كرد من الله فتح حافظه فكين نقاري متعني كرا ربي كرا إن كان الموت يو إبادة رتابة ورتي أكو مكان أقول سكين أباد بيتنا كرم مكان إساني أكا إيمان بياتي إنه أتجرا جديد نمو بيتنا إنسما دور بياسين كابو نمني ناسين كابو كيري ربي كنتين وجه بدر أي بوفته سافي شيخ محمد أمان آدم عالي في جماعتي إسام مكان أكيد كلام فرد إساني تمنى بيجانا جبتو هندام جامع إلمان بالي كسبتو إلمان بالي لو بالي بوتول لو بات أنا أعرفاتي أن ساوث أفريقيا ديما يوجد سافي شيخ أجرا أكاجر نمو أكاسي إستمري هاي تلمديم أكاس ما كفه نما جوكابو كولا بدو إساني تنسبتاني كبيك اللي كوالا اللي قادس إساني وفتاني بياللين برتاني أفان اللي برتاني دلقا اللي برتاني صدرقا وما دلقا ودو تيغا واللي ورقا اللي يجيرا وان كان أفون تلي إسان غلطون فني ربي اللي إسان غلطون فتو قالني إساني إيقنا حتى بناتي قروا أدرك اللي إيقنا أمو الفورا ما هاتاتو أكو مكان رمضان كيسد اللي فكين نورد دريجي إيقنا أنا لو كنا جوتاو إيقنا أموتو طعام سهورا وصونيا كيسن هالكني بوجا أبتانين مسجدت ورا اتكاف ضيف ورا إيقنا أموتو تحجد هكذا أبتابو مالت بالجيساني مكينا أبتانين هالجسات إيقنا أبتاني ربي طعام جنة أسانا هالجس إلهي ألما هندندا إسان أموتو نياجساني نوجين أبتاني نياتا اللي لغاتي اللي صفا فنيل أبتاني هندندا ربي إساني ماتي إساني الزرية إساني هذا أبا إساني توجين طعام جنة ربي إسانا هالجس وفي جالة ربي إساني هاكين ربي إسانا هاكرتون nuti mu'min ni warra eegana ammoo dhaabanne rabbii keenya irra tola fajeellu guutuu eegana isaan galatoonfanne rabbiin illee isaan haa galatoonfanne khidmaa masjidaa keessatti waa isaaniif eegallee wanni waan yoo qiyyaa zurriyyarra dhufe furtuu wayiitti nama kaate akkawuma isaaniittu seenaa qaba abbaa isaaniitti dabrite abbaan isaaniillee ammootu eegana ammootu kiira itti lixanii urjii booroo duniyaa kanarra jirtu ta'u eegana ammootu namaaf rabbi irratti illee quba qabdu xahaara أنبياء كذا ترنجرت مليء وسوا أنبياء جرات إنساني وان صدقات المتقدة لما إسلام هاتي من كريستان اللي إسان فقطي ورجعتي أكملتي إسان تجامعته بقبته كراجلا قري إسان تبصيجون كل هذا من فضل ربنا فربي لتقول مني وأنا كان أمور من ملك عن بيتنا ما كني ويتي مدي مسجد قدموا إنساني هاريا متي مساكين قدروا لإنساني هاريا متي دين ربي قدموا لإنساني هاريا متي هم الزورية رأيت في ويوان تعتب إنسان المال ربي هذا بس المال اللي ربي هذا بس ربي الراها جالت أكو مكان يقرأ موت جال له ذنب ربي الراها جالت هذا أبا إنساني أخاك أكو إنساني الزورية إنساني بطولة بجنتها أبسيزون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيفا وجه أي فترة رابو ديما وبوليان تينا ورا يقرأ موت فترة بكيت أخيرا مني في فني أستعرض ورا يقرأ موت يمكن ما بوتانا سبب قدامها أكا يقرأ موت فرمتا رورو كان الشيء قدير أول إربو كيمو أمان ساعات شيء جالسو شوفك يسنو وري هذا بكيت أنا إفني ولي كم ترى بجانب كيسه ولي سناقم ربي ما دي جانتا ولي سناجات جسم وامن شوفني سكيسني تجيتني أواتني كبجتني أفتني هرماتني أكو مر إيجان أموت بكيت أفتني تنجتني ربي جانت كيسه ولي سناقبو ما دي جانتا سناجات جسم شراب جانتا ربي سناقو باسو دلقاتي سرب سنة حاجات نشوف الراو حاجات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولو أقولس كن حاملتني سني بسنة ساعتي مراسوا قبل فكرة صلاة في ديم مشابه نمونا نقدر نسجرني والمغرب سكتنا بولا بكتبا جرا كنجي فرشة ترتنا أيام سوميكا وقا كم توقف كيبا بري أوتني أفريقيا وبيفتشولا أكا أوروبا كم لما بيقدمي سدي أسماء أفريقيا كيبا تي نمساس كالدي مد ولا برا كان سمرا كاجرو أكون بكم مد ولا بكا أرمودا in the history of Oromo struggle in 16th century the one is empowered again in the Renaissance Oromo struggle in 16th century. Madwala is the origin of Oromo, is location in the western east Oromia in Bale zone, Bidre, around Bidre from capital city of Robe, more than 240 I think, I'm not sure. In the history of Oromo struggle, I want to say Madwala, thank you, Makakan Hetung Karatepa Chumbar Bade Chala,
seenaalee qabsoo lola dhoomte 1968 gaafa Oromoon amantaa isaa jijjiiru eenyummaa isaa geeddan qabsaa'onni gameeyyiin kan akka Koloneel Hussein Bunee kan akka Haaji Adam Saaddoo Aayishaa Mahammad Gadaa Qaalluu Adam Jiloo Haaji Saaq Daadhii Tarree isaan qofaa miti gootota keessaayyuu yeroo ammaa kana arsii bitaa jedhuudhaan kan moggaafaman naannoo jiddu galeessaa Daabbaa kan akka Haaji Umar Qeebaloo fa'aa jechaadha. Namoonni kun qabsoo gaggeessaa turan Oromoon ittis baqatee jira bakka kana jechaadha maddi qabsoo Oromoodha. Kanaaf maddolaabuun wanta biraatiif miti seenaa kaleessaa deebisuudhaaf deemaarra nan government organizationidha nan political organizationidha community and securityidha qabsoon keenya jechaadha hawaasa irratti xiyyeeffata of duratti immootu barumsa adda addaa kallattiidha adda addaatiin biyyoota adda addaadha namoonni adda addaa dabarsan jedhee xiyyaadha kanuman jechuun barbaada walalotti isin deebisaa turtii gaarii kaamilitti isin deebisu.